Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nagaa keessani mee kireemii kanaa jechuudha. Giraatiinidha wannoon isaa jechuudha dubbifni isaa. Mee ani yeroo jalqabaatiif laaluu fi dhugaamee akkuma jedhan sirrii miti mee ofii kiyyaa fayyadamee ilaalaa jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Rifeensi kiyya baay'ee waan ta'eef lama rifeensa sisii yoo qabdan immoo tokko isin ta'a. Isa kanaa jechuudha. Kireemichi isa kanaa kaartoonii lama jechuudha. Kaartooniin isa lamaan kanaa keessaa waliin jiraa yoo hin barbaanneef asiin banuu hin qabdanii maaliif hunduu akka isinii bayuu barbaadan asiin banaadha. Saanii mootuu gongumaa saanii pilaastikii fayyadamuu hin qabdu. Saanii pilaastikii hin fayyadamina. Saanii gizaaza ta'e wayyaa jechuudha. Maaliif wannoon isaa waan oovarii ta'eef yoo wannoo ta'e jechuudha. Mee haala kanaan waan tokko akka keessatti nafne osoo karaa asiin bandanii irra wayya. Haaluma kanaan jechuudha. Anis YouTube irraa laalee arabdoonni baay'ee irratti hojjetanii jechuudha. Yoo beekuu barbaaddan mootuu sirriitti addaan baafattanii beekuu yoo barbaadan YouTube irraa sarchi godhachuu ni dandeessu jechuudha. Shaampoo mootuu hin fayyadaminaa jechuudha. Shaampoo yoo fayyadamtanis shaampoo Joonsonii kana shaampoo daa'imaa kana fayyadamaan isiniin jedha kabajamtoota tiyya. So akkasii isinittiin dheeressu. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee share subscribe godhaa. Ani garuu ofii kiyyaatti fayyadameen jira. Waaw baay'ee tokko natti tolee jira dhugaa rabbii. Kireemichi jechuun waan qabatamaatii jechuudha. Waan baay'ee dasna jedhee ofii kiyyaa waan baay'ee na gammachiisee mataan kiyya baay'ee naaf hin mijatu ture haalli jechuudha. So amma garuu natti tolee jira. Eegaan isa kireemii kana fayyadame waaw mataan kiyya baay'ee naaf sirraa'ee jira jechuudha. Inni jalaa caccabaa haala hojiidhaaf immoo yeroo hunda maramee waan jiruuf waan natti hin tolleef furmaata naaf ta'ee jira. Anaa fi namoonni akka kiyyaa rakkataa jirtan yoo jiraattan kireemii kana fayyadamaa baay'ee irraa gammaddoon isiniin jedha. So amma isteeppii itti aanutti isin dabarsaa jechuudha. Isteeppii itti aanutti immoo eegaa kireemii kana dibannee daqiiqaa diidamarraa jalqaba irratti isin himee jira. Daqiiqaa diidamarraa akkuma rifeensa keessaniiti jechuudha. Rifeensi keessan haalan daran malee jabaataa yoo ta'e ni tursiiftu jechuudha. Garuu yeroo jalqaba osoo tursiisuu baattanillee baay'ee bayeessa. Odaa gara buqqeetiin tuquun qabdan jechuudha gonguma. So akkas jedha jechuudha barreeffamni achirratti saantii takka yookiin saantii lama irraa fagaadha. Akka buqqee keessaniin tuqne jechuudha. Maaliif sirriitti ho'aa waan ta'eef. Eega dibdanii geessitanii mootu daqiiqaa jedha feestala yookiin waan wayiitiin hin hidhina. Feestala hin hidhina gonguma akkanumatti qilleensuma naa taa'u jechuudha. Maaliif ho'i feestala wajjin yoo walitti hiitan mataan baay'ee isin jala miidhama waan ta'eef haala kanaan jalqaba mootu jechuudha. Osoo kireemii kana hin dibatin dura qibaatiin mataa rifeensa keessan irra jiraate sirriitti shaampoodhaan sirriitti jechuudha. Akkuma gizee rifeensa keessan tokkosuu fi mana tuksii dhiixanii sanitti jechuudha. Sirriitti keessaa dhiixanii sirriitti keessaa baasuu qabdanii jechuudha. Bishaan immoo irraa goggogsuu qabdanii jechuudha. Yoo bishaan mulumallee gogaa osoo hin ta'in hin jiraa miti haga tokko lallaafaa isa ta'isan filtanii sirriitti addaan baastanii eegasii isa kana fayyadamtanuu jechuudha. So akkasii daqiiqaan isaan mootuu ka turu daqiiqaa 20 haga daqiiqaa 30 jedha. Yoo rifeensi keessanii hin sirraa'in jechuu yoo hin lasallasin jechuudha. Yoo kireemiin wannoon jedhin mataan goggogaa waan ta'eef mataan Afrikaa
haga daqiiqaa 40 illee tursiisuu dandeessu jechuudha. Daqiiqaa 20 irraa haga 40 jechuudha. Yoo mataan keessan daqiiqaa 20 keessatti laafee isinii sirraayitiin hin jedhe hin ilaaltanii jechuudha. Akkanatti qabdanii isa xiqqoo ni ilaaltu irraa baastanii jechuudha. Yoo inni sirraayii argitan taate hin dhiitu jechuudha. Yoo inni sirraayii immoo haga daqiiqaa 40 illee haga daqiiqaa 30 illee tursiisuu ni dandeessu jechuudha. So mataan keessan immoo sirriitti laafaa yoo ta'e jechuudha. Sirra jira waan hundu yoo argaa jirtanii jechuudha. Haga daqiiqaa 20 irra daqiiqaa 10 irraa haga daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 irraa haga daqiiqaa 40 jechuudha. Kuni murteessan rifeensa keessanii jechuudha. Haga rifeensa keessaniiti. So anamma isinitti argisiisuu waan hin dandeenyeef rifeensa kiyya akkatti dibadhaa jechuudha. YouTube irraa immoo yoo argee ka arabdootaa yoo ka danda'amu taate editii godhee waan daqiiqaa muraasa viidiyoo gadi isinii dhiisaa jechuudha. So akkasii fi haqa jiru isinitti himaa jechuudha. Viidiyoo kana gadi hin dhiisu yoo dhugaa yoo rifeensi kiyya naasirraa'ee rifeensa kiyya waan miidhu ta'e gonguma gadi hin dhiisu jechuudha. Isiniif hin hima. So akkasii ittiin fayyadamee mee dura yoo miidhamillee ani jechuudha waan isinii dhiyeessu dhugaan isiniin jedha waan sobaa tokko yookiin ittiin naggaduudhaaf waan sobaa tokko nam tokkoof hin dhiyeessu jechuudha. Maaliif wanni na miidhe tokko isin akka miidhuun barbaadu. Kanaaf jecha waan dhugaa ta'e bichaa keessaa filadhee jalqaba waan ofii kiyyaa fayyadamee waan anan fayyade qofa namaafis osoo qoodee dasna jedha waan ta'eef jechuudha. So gwaantii diratuu qabdanii jechuudha. Dirqama gwaantii harka keessanii kara ija keessanii immoo gonguma akka hin dhufne jechuudha. Barreeffamarra akkasii jira. Namoonni bittan immoo namoonni kireemii kana bittanii fayyadamuu heddan Google irrallee seentanii yoo ilaaltan YouTube irrallee yoo seentanii ilaaltan waraqata isarrallee yoo dubbistan irra wayya akkanumatti zim jettaniitumaan dibatu irra jechuudha. Immoo rifeensa keessanillee beekuu qabdu jechuudha. Rifeensi keessan zayitidha moo zayitii miti, rifeensi keessan goggogaadha moo goggogaa miti, kana addaan baaftanii beekuu qabdanii jechuudha. Jalqaba namni waan biraa dibateef dibatuu hin qabdanii isin jedha. So mee dibadhee geessee daqiiqaa 30 booda yookiin akkas walitti deebina. Bye bye. Isa dibadhee geessee daqiiqaa 25 bichaan ofirra tursiisee dhugaa amanuun dadhabeen isiniin jedha. Amanuu dadhabee filaammootu filaa pilaastikii hin fayyadaminaa jechuudha. Yeroo kireemii san dibattanitti filaa kanaan fayyadamuudha qabdu jechuudha. Ani filaa mukaati pilaastikii miti jechuudha. So pilaastikiin wannoon isaa waan ho'aa ta'eef booda rifeensa keessan akkasiin jalaan miineef jecha filaa kan osoo fayyadamtanii ka mukarraa hojjetamu yoo jiraate osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Akkuma kireemii isteeppii jalqaba akkuma dibattanii ni filtuu jechuudha. Haga daqiiqaa 10 akkasumatti martanii dhiiftanii daqiiqaa 10 boodamootu bakkuma jalqaba jammartan sanirraa filtuu jechuudha. Filtanii hunda wal qixxeessitanii geessitanii indagana eegasii deemtanii dhiqattanii jechuudha. Eega dhiqattanii tiniin dhuftaniin booda isteeppii lammataatirra jirra jechuudha. Balsam amma balsamii kana lama keessaa baaseen jira jechuudha. Kan ammoo amma mureetumaan isin biratti isinitti argisiisa. Kanas keessaa baaseen jira. So amma rifeensa keessan eega bishaan irraa goggogsitanii isteeppii jalqabaatirra amma immoo isteeppii lammaffaatis dibattanii kanas haga akka kondinisharii jechuudha. Garuu balsamiidha ka isaa jechuudha. Ka dhuunfaa isaati akka mataa keessan ka hafallee yoo jiraate akka isin sirreessuuf jechuudha. Isa kana harkallee yoo dibattan rakkoon qabu waan ta'eef harkumaan dibannaa jechuudha. Eega kana goonee geessiniin booda isa kana dibannee isa kana dibannee haga daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 15 tursiifna jechuudha. So mataan keenya xankaarrallee waan ta'eef haga daqiiqaa 20 mallee tursiifnu maa rakkoon qabu das nama jedha jechuudha. Dhadhaa biyya keenya fakkaata. So isa kana amma dibannee hundaa jechuudha. Akkuma jalqaba awwala dibannee isiniin jedhe isinitti bakka 6 yookiin bakka 4tti qoonnee sun haala mataa keessaniitii haala baay'ina mataa keessaniitiin eega akkatti dibanneen booda yoo inni goggoguuf ta'e bishaaniin tuuqnee lallaaffisnee misaajii goonaa jechuudha. Hedduudhaan. So haga daqiiqaa 10 garuu marreetti kaayuu qabnaa jechuudha. Akkuma balsamii kana dibannee. So akkanan isiniin jedha garuu amanuun dadhabee isiniin jedha rifeensi muluma baqqaa rifeensuma jaraa ta'e jechuudha. Rifeensa akka warra Chaayinaa fi Kooriyaa. Na hagam bicha haga turuun beeku waraqata kanarratti garuu ka jedhu
eega balsamii kana dibattee eega garaatiinii kana dibattee haga ji'a lama jechuudha. Ji'a lama haga ji'a sadii waan tokko qalamii ta'ee waan ta'ee jechuun waan keemikaala qabu tokko rifeensa keetiin hin tuysiisin jedha. Waan biraa dhiisati shaampoonuu dhiqatuu qabdu haga torbee sadii jechuudha. So akkanaan isiniin jedha baay'ee dasna jedhee baay'een itti gammadeen jira. Rifeensa keessan immoo akkanumatti kan bichaa dibdanii dhiisuu qabdanii ankabaakabuu qabdanii yeruma kamuu jechuudha. Qibaatiiwwan akka kokonaatii, kastar oil, kanneen abukaadoo qibaatiiwwan kanneen dibatuudha qabdu jechuudha. Yaa hin gatinaa obboleewwan tiyya. Gaafa duunayyuu rifeensa keenyan wajjin deema waan ta'eef ani rifeensa ankabaakabuu baay'een jaaladha. Waanuma hunda kiyya dasna jedha jechuun garuu rifeensi immoo adda waan ta'eef rifeensni inkibikaabee barbaachisaa jechuudha. Saniinu gizee kushiinaa hojjennutti mataan keenya sa'a 24 affanamee jira. So kanaaf ankabaakabuu qabna jechuudha. Soorata akkuma nuu soorata nu barbaachisu qaamni keenya hunduu soorata barbaachisaa jechuudha. So isa kana eegan dibadhee geessee daqiiqaa 15 haga daqiiqaa 20 ture ni dhiqadha. Achiin booda immoo viidiyoo kana torbee ture gad isinii dhiisaa jechuudha. Yoo rifeensi kiyyaa jijjiiramuun argisiisan akkuma bareeditti yoo itti fufe gad isinii dhiisaa jechuudha. Galatoomaa akkuma duratti isiniin jedhee sheer naaf godhaa, sabiskiraayib naaf godhaa, na jajjabeessaa. Waan ofii kiyyaatti fayyadamee irraa gammade tokko ani obboleettiin teessan yeroo kamiyyuu isiniif dhiyeessaan isiniin jecha gara fuulduraatti waan baay'ee waan babbareedaa waan nama boonsu akka wajjin hojjennu abdiin qaba. So bye bye nagarra turaan isiniin jedha. Galatooma.